warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoonni simaaftuu baga jiraattan jecha guyyaa har'a kana akkamitti adii immoo akka namni nu gaafanne hidhatuu akka itti dandeenyu isiniif qabadhee dhufee jira. Gara viidiyoo isin dabarsa. Awwala adii kana hidhatuuf immoo keessan ka fayyadamtan filattanii keessanii seentanii ergasii iddoo profaayilaa kana tuqattanii iddoo profaayilaa sana tuqattanii security in the privacy ta'etu kana gizee takka gachuu baaftanii yeroo gattuutanii jettan akkana isiniif ol yaa'a. As keessa amma adii karaa lamaan hidhuu dandeettan jechuudha. Gara jalaa kanatti yeroo gabbuutanii jettanii barreeffama lammaffaa irra jiru kanarratti gadhooytan jechuudha. Match it for adding me ka jedhu kanarratti gadhooytanii achiin booda immoo akkana isiniif baasee jira. Waa hedduu hidhuu dandeettanii channel wiinarii giiftiweelii waa hedduu hidhuu dandeettan jechuudha. Akkasuma privacy group jechuudha. Story akka namni koodii keessan hin kaafanne imo id profile share kanneen hundaa hidhuu dandeettan jechuudha. Amma adii hidhatu gubbaa kanarratti phone number ka hidhuu oonii ta'eertu tanamni baastanii directii isin gaafatu danda'an amma gattuudhaan directii na gaafatu danda'an akka gubbaarra jiru kun jechuudha. Admin open my ka jedhu ka lammaffaa kun ammoo yeroo takka namaa seenaa yeroo galii nama dida no alloyidii kanarra kennan ammoo abadan namaa seenu jecha ni dida adiin nama seenu asiin kanarratti hidhama jechuudha. Yoo asirratti deebistanii kunni directii namaa seena directii adii nama gaafata. Kun ammoo yeroo garii nama gariin cannaqaa nama adiin isaa fa'a yeroo hedduu immoo baay'inaan fayyadamamee jiru fa'a yoo nama gaafatan ni dida jechuudha. Ka lammataa kun kadhumaa kun ammoo guutumaan guututti akkasitti kadhumaa kanarra kaa'annaan yeroo keessaa baatanii jettan oof ta'ee jira jechuudha. Akkasitti oof ta'ee jira. Akkasitti ofirraa cufuu dandeettan jechuudha. Kan lammataa ammoo gara biraatiin akkamitti ofirraa hidhuu dandeettanii iddoo barreeffama adiin barreeffamtee jirtu tanaadha. View ta'etu tan gattu qattanii gizee takka jala kanatti enable privacy mode ka jedhu kan tuqxanii tana akkanatti yeroo gattuutanii jettan qaxxitama waa hedduu isin jala hidha jechuudha. Waa hundaanii hidha. Profaayilii keessan jalaanillee wanta akkan argisiisu privacy bichaa jedha. Akkasitti hidhuu dandeettan jechuudha. Yeroo isii bantanii jettan ammoo banamuu danda'a jechuudha. Karaa kanneen lamaaniin adii keessan ofirraa hidhuu dandeettanii akka namni isin hin gaafanne godhullee dandeettan. Hiikullee yoo barbaaddan ammoo keessanii seentanii gattuutanii yoo awwala no alloyidii kanarra jiraate yookaan admin open my acceptation ka jedhu kanarra yoo jiraate acceptance ka jedhu kanarra yoo jiraate gubbaarratti ol deeffatu ka jidduu deeffatu hidhatu akkasii dandeettan jechuudha. Kanamarraa hiikee jira oon jedha achitti. As keessaa tokko yoo waa hidhuu barbaaddan ammoo as keessa ka barbaaddan batanii isaa kan cuftanii banuu dandeettan jechuudha. Haala kanaan hidhuu dandeettan. Akka namni immoo automatically isin gaafanneef don't add automatically kanarra kaa'attan jechuudha. Automatically isin gaafatu. Fakkeenya contact yeroo godhu nambara keessaniin dhufee yeroo adii isin gaafatu akka diduuf ka lammataa kana tuqxan jechuudha. Karaa sadaffaati kuni. Kun ka ofirraa hidhanii kun ammoo directly namni isin gaafatu hin danda'u. Gaafa don't add automatically irra kanarra godhattan jechuudha. Add automatically ka gubbaa kanarra godhannaan namni isin gaafatu danda'a jechuudha. Amma kiyya namni na gaafatu danda'a. Haala kanaan ofirraa hidhuu dandeettanii yaada qabdan koomentii jala kaa'aa. Viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Turtii gaarii.